Qaanqeen bilisummaa tokkummaa fi walqixxummaa sabootaa mirkaneessite iyyummaa seenaa gochuun dabalamuu akka qabdu durataan dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo obbo Muktaar Kadir himaniiru. Jilli qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa fi Federaalaa obbo Muktaar Kadiriin hoogganamu bakka hundeeffama dhaadhiyoo naannoo Tigraay Adeet daawwateera. Daawwannaa walitti dhufeenya uummattoota lamaanii cimsuu kanaaf simannaa miidhagaan kan godhameef yommuu ta'u, bakka seena qabeessa kanatti ijaarsa siidaa yaadannoo fi mana barumsaaf dhagaan bu'uuraa kaa'ameera. Efreem Safarraa. Jilli qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa fi Federaalaa durataa dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo fi Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadiriin durfamu daawwannaa bakka hundeeffama dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoof wayita imalu uummata naannoo Tigraayiin haala ho'aan simatame. Jilli kun gara Adeetitti imalee bara 1982 bitootessa 17 kan hundeeffame dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo waggaa 25ffaa sababeeffachuun holqa hundeeffama isaa kan bu'uurri dimokiraasii fi misoomaa itti kaa'ame daawwate. Adeet bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraayitti magaalaa Aksum irraa kiiloomeetira 40 fagaattee argamti. Simannaan uummata Tigraay gamaa gamanaan qondaaltota olaanoo kanneeniif godhame calaqqisiistuu wal jaalalaa tokkummaa fi walitti dhufeenya uummata naannolee Oromiyaa fi Tigraayiif akka toora saaqanii kallatteessa. Jila kana kan dursan dura ta'an dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo fi Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir yaadannoo wareegamtootaaf kan oolu siidaan bakka hundeeffama dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo Adeetitti akka ijaaramuuf dhagaa bu'uuraa kaa'an. የኦህዴድ ኢህአዴግ ታላቅ የትግል አጋርና አለኝታ ከሆነው የአዴት ህዝብ ተወካዮች ጋር ተገናኝተን ሚልቶዋን ቀብሶ ዳበተ ዲሞክራታ ኡመታ ኦሮሞ አዳ ዲሞክራታ ወራክሰ ኡመቶታ ኢትዮጵያ ካንታን ባከቦታ ኡመታ አዴት ወሊን ወል አርግኔ ኡመታ ጎታ ምርጋፊ እኙማ ኢሳኒፍ ደመቅና ቀባን ኩኔን ሁንዴፈሙ ዳባ ኬኛፊ ሚልካይና ጨውምሰ ገረ ቀብሶፍ ጉማቸ ኦላና ታሲሴፍ ያደኖ አከተውፍ ደጋ ቡራ ካኡ ኬኛፍ ገመቹ ጉዳቱ ኑት ደጋማ Kana malees Pirezidaantii Muktaar Kadir walta'iinsa durataa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay obbo Abbaay Waldu waliin agarsiiftuu wal jaalala uummata obboleewwanii kan taate walitti dhufeenya naannolee Tigraay fi Oromiyaa daran cimsuu keessatti qooda kan qabdu darbees yaadannoo tumsa uummanni naannoo Tigraay hundeeffama dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoof godhe kan ibsitu dhagaan bu'uuraa kolleejjii barnootaa fi leenjii teeknikaaf ogummaa aanaa Adeetitti ijaarsisuuf dhagaa bu'uuraa kaa'an. Durataan dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo fi Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir kaayyoon tokkummaa ilaalcha Dimokiraataa dhaabbilee obboleewwanii adda Dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa walitti hidhe sirna hammaataa dargii fonqolche har'as tokkummaa keenya daran cimsaa imala haaromsaa mirkaneessuuf walta'iinsaan ni hojjenna jedhan. የኦህዴድ ኢህአዴግና የህወሓት ኢህአዴግ በደምና በመስዋዕትን dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo fi addi bilisa baasaa uummata Tigraay addi dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa tokkummaa kaayyoo fi gochaa qabsoo dhiigaa fi aarsaadhaan sirnoota durii diiguudhaan mirga uummattoota kabachisiisuurra dabre hiyyummaa hundeerraa dhabamsiisuuf tumsa eegalame milkeessaa jiru. imala haaromsaa itti aanu milkeessuufis hojiin eeggatu keessattis daran cimeet itti fufa. Durataan adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay obbo Abbaay Walduun dhaabbanni Dimokiraataa Uummata Oromoo fi addi bilisa baasaa uummata Tigraay akkuma tokko taane humna walii ta'uun sirna abbaa hirree barbadeessine tokkummaa keenya daran cimsaa diina misoomaa fi ijaarsa dimokiraasii kan ta'an kiraa sassaabdummaa fi hiyyummaa hir'isuun biyya guddatte uummanni irraa fayyadame ta'u uumuuf horii qabanne sirrii waan ta'eef galma gahinsa isaaf ni hojjenna jedhan. ይህ ትግል በድል ተጠቃልሎ የኦሮሚያ ህዝብ ወኪሎች qabsoon kun injifannoon xumuramee bakka bu'oonni uummata Oromoo fi ijoolleen keessan qabsoon kun eessatti akka eegalamee fi bu'aa bahii keessa darbamee fi injifannoo qabsoo keessanii ilaaluu dhufuu keessaniif gammachuun keenya guddaadha. Uummanni Tigraay fi uummanni Oromoo sirna nama nyaataa irratti tokkummaan qabsaa'uun injifannoo kan goonfate waan ta'eef walitti dhufeenyi kun kan dhaabbilee lamaanii qofa osoo hin taane walitti dhufeenya uummataa ta'ee cimee itti fufuu qaba. Dura teessoo ittaantuun dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo fi sadarkaa ministeera muummee ittaantuutti qindeessituun kilaastera riifoormii fi ministeera siivil sarvisii fi bulchiinsa gaarii adde Asteer Maamoon qabsoon dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo Adeetitti dhalatte misooma dimokiraasii fi nageenya finiinsitee uummata bal'aa fayyadamaa taasifte kana itti fufsiisuuf gahee hooggantummaa ni baana jedhan. Toora kana itti fufsiisuudhaaf keessattuu dhaloonni ammaa aarsaa lubbuu kaffaluun barbaachisu. dhaloonni ammaa kan hojjechuu qabu uummata keenya hiyyummaa godhattafummaa wallaalummaa keessaa baaseetu keessattuu oomishaa fi oomishtummaa isaa dachaan dabalee
qonnarraa gara industiriitti akka ce'uuf hojii guddaaf hojii bal'aatu nurraa eegame jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo gidduu galeessaa obbo Dhaabaa Dabaleen uummata Oromoo sirni dargii keessa hacuucamee mirgisaa sarbamee gadadoof saaxilamee qabsoo dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromootiin mirgisaa goonfate misooma keessatti hirmaatee irraa fayyadamuu danda'eera. Kunis akka itti fufuuf ni hojjenna jedhan. Uummanni keenya akka waliigalaatti gama misoomaatiin gama nageenyaaf dimokiraasiitiin iddoo jiru kanarraa kaanee gara guddina dabalataatti jijjiirama dimokiraasiitti jijjiirama misoomaatti jijjiirama gama nageenyaatiin karaa hundaan iyyuu uummanni keenya akka inni cimee deemu gochuudhaaf qabsoo uummata Oromoo fuulduratti fuudhaaf dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo yeroo kam caalayyuu humna isaa cimsee kan itti deemudha. Uummanni Tigraay tumsa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoof gochaa turee fi gochaa jirus obbolummaan keenya bubbuleera ammas tokko taanee biyya misoomte ijaaruuf ni hojjenna jedhan. Abbootiin gadaa, beektonni, daldaltoonni Oromoo fi qooda fudhattoonni sirna kanarratti hirmaataniiru.